Egaa hordoftoota kiyyaa yeroo inni fiigaa akkuma baratame torbeen geettee walitti dachaanee jirra jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sekandiitti daqiiqaan daqiiqatti sa'aatiin sa'aatitti guyyaan guyyatti torbeen torbetti lakkaa'uudhaan kunoo walitti dachaanee jirra torbeen geette jechuudha. Oolmaa kiyya guyyaa jummaa har'aa waliin dabarsina akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura maashaallah tabaarakallaa asitti laaqana nyaachuutti jirra. Egaa Jum'aa jechuudha. Hundi keessanuu mana keessan teessanii haala kamiin dabarsitan koomentii naa barreessaa isin jecha ammaan tana mootu kallattimaan gara hojiitti dabaruun duratti asitti hojjedhee geessee uffata jijjiiradhee salaata booda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa san dura immoo asitti qursii bunaa dalaguutti ture. Salaamtallee hin dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota siimbootu hundi keessanuu dhiiras shamarran osoo hin jedhin biyya alaas biyya keessas teettanii waliin daawwatan hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatan jaa maashaallah tabaarakallaa na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa haaluma salphaa ta'een viidiyoo ammaan tan argaa jirtan kana wajjin kan dalagnu ta'a haga xumuraatti na waliin tura. Warroonni immoo hagamma sabskraayibii hin goone maal taataniiti sabskraayib godhaa waa hedduu isin darbaa jira. Osoo sabskraayibii hin goone ilaaltan persentiin 45 guutuun chaanaala kiyya osoo sabskraayibii godhin viidiyoo hanga dhiisu laala jechuudha ummanni hundumaafuu rabbi hiriyaa godhu sabskraayibii godha namni isinitti tole immoo hiriyoota keessan irratti sheerii godha maashaallah tabaarakallaa buna agartanii buna na bira jiru buna baay'ee takka bareeda ta'e buna baalee tokkoffaa isaati hedduu namatti tola jechuudha gizee akaayanuyyuu namoonni barbaadan asumaanuu maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii maashaallah tabaarakallaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya hundi keessanuu akkuma isin bira ga'een irra deddeebi'ee isinitti himu malee isinii dagataa jirtan je'eeti dagatallee aga jirtan moo hojii beekaa ta'a dagattanii ta'an beeku hundumaafuu ifama laayikii gochuu hin dagatina. Egaa hojiin keenya eegaluuf jira. Ammaan tanarraa waan hojjetudha deemu ittoo baay'isee hojjedhu deemu ittoo gosa lama dalagaa. Asitti ganama buna danfisee ture waan ta'eef kasala diqqaa tana maandajaa guddaaf diqqaa kanarratti qabsiisuu deema. Ibidda gizirarra waan jirtuuf isimarraa achi baasee asitti misira qopheeffadheetii jira. Akkuma argitan waan na barbaachisu hunda qopheeffadhee jira. Zayitii, barbaree, asitti goommana. Egaa maandajaawwan illee qophaa'ee kasalillee itti naqamuu fi saniin booddee hordoftoota kiyyaa kallattimaan waliin hojjannaa shaashambaana waliin jedha na waliin dabarsaa isinillee akkuma biijorsanitti yaada. Jummaa haala bareeda ta'een wajjin dabarsaa isin jaa ittiin bohara. Asittillee kunoo maktafaa fi albellee mafaqfaqaa dinnichaa shonkurtii timaatima egaa wanni na barbaachisu hundaa waan itti dhiqurraa kaasee haga waan itti godhu itti qopheessee jira. Misirri keessaa guurame qulqulluudha. Ammaan tana dalagaa keenya jalqabna kallattimaan goommana irra kaayaa soomaan hojjetin dura jechuudha hordoftoota kiyya goommanan irra kaayaa. Irraa dhiqee jechuudha akkuma argartan kana goommanni qulqulluudha garuu haa ta'uti dhiqoo qarxatti jedhanitti fakkaata jechuun akkam jedhan sila goommana kichuu miti si'a haa ta'uti hin jiru kama jiru gulliitiin ofoo jirti turtee asichumaa fuudhee jira goommanni kun qarshii 50 bitame jechuudha zamana goommanni qarshii 50 galee goommanni duraan wanni rakasaa jiraate goommana haa ta'uti rabbi khairii haa godhu. Egaa isirra kaa'een booda kallattimaan shonkurtii quncisuutti dabare jechuudha akkuma argaa jirtan kana shonkurtii kiyya quncisee daakuuf achitti kunu listiina fidee turte shonkurtii haala kanaan godhee maashaallah maashina shonkurtii kan hedduu jaalladhee jira wallahi laazim baay'ee takka namatti tola. Kiiloo 4 kaa jedha garuu leetira irratti yaa yoo isin qaqalistanii bakka 4 bisan sanxaq gootanii keessa keettan ta'uu danda'a. Antanaan dura kiiloo 2 guutuutti daakee jechuudha. Haa ta'u hundumaafuu namoonni maashina shonkurtii illee barbaadan meeshaa mana keessa namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedha wanni isinitti dhaamu barbaadu jidduma kanatti namoonni itti qophooftanii meeshaa bitachuuf qophii taatanii maallaqa erguuf qophii taatan qofa na dubbisaa dhiifamu obboleeyyan kiyya namoonni uf dura yaada qabdan amma na bilbiltanii gatii na gaafachuun kana barbaade jechuun hin barbaachisu gizemitti ol kaatan anaafillee isiniifillee anaafillee ifaa jedha jechuudha isiniifillee wanna namni isinitti hime suni gatiin har'aa ji'a har'aati siif hin ta'u waan ta'eef meeshaan kaa gatiin akkuma meeshaan gosa hedduu jiru gatillee garagara jechuudha sani qulqullina meeshaa akkaatamatti barbaaddeenii kanaaf walumaa galatti gizee itti yaadanii qophooftanii birrii harkarraa qabaattan na dubbisaan isinin jaa akkasumallee namoonni maatii keenya wajji deebinu bitinaan jettan an akkasitti hin dalagu maaliif hoo jettanii walii galuu hin dandeenyu maatii wajji jechuudha meeshaa anamni isinatti waan bareeda naa bitinaan jettanii maatii wajji deemee gizee bitu maatiin ka gatii rakkasaa sanaa filata malee qulqullina qabu saniin filatu jechuudha kana waan ta'eef akkasitti warnatti dubbattan haala saniin miti kan inni dalagu jechuudha.
akkana isin jaatti aansuun shunkurtii kiyya eega dhiqee qulqulleessee bishaan qulqulluutti naqeen booda babbaqasee bakka lamatti bakka afurittis ka baqasa jira hin daaka bakkuma takka daaka waan sadii waan lama godhuu waan ta'eef addaan qoodee eegas timaatima irraa dhiqee addaan babbaqaseera qullubbii asiin qopheeffadhee kana daakee deebi'a sooketti illee ala gabbaasee har'a maashaallah namoonni waan ajaa'ibaa waan akkasii kana maashina juusaa fayyadamtan sooketti dheeraa kana bitadha. haa ta'u malee immoo istoofii irratti hin fayyadamina waan istoofii irraa fi waan hundaa hin dalaga jechuudha istoofiin kun wal tara ani kam istoofii jedhee bitee gisee istoofii tachii bitisan dhiyoo jechuudha garuu istoofii na jalaa gubuuf deeme waan biraa garuu maashaallah waan barbaadan irratti daakuu dandeettan dheeraadha waan ta'eef jechuudha alallee gabbaastanii baranda irratti sakka'uudhaan eegaa ibiddi kiyyatti naqeen booda ibidda kasala itti naqeen booda maal godhaa kallattimaan timaatima firii lama kana kanatti inni faqaan bulleessaa itti aansuun qullubbii tana waan ittiin gadi rigan tanaan gadi rigee hunduu gubbarratti olubaa jechuudha dhumarra faqallee ni faqama garuu natti tolteen naan bitadhe eegaa kan isin jaa qopheessee geessee jira ammaan tana viidiyoo ariifachiisaa jiranii hubattan jedhee yaada akka daqiiqaan isinirraa gabaabbatuuf jechuudha isbiidirra godhe qullubbii adiitti godhe zeetiin eega danfeen booda qullubbiin adiin timaatimni bishaan timaatimaa ta'eef halluu biraa kenne itti aansuun shunkurtii kan addaan qoodee walakkaa isaa ka caalu kunuu kan misiraa kanatti naqaa asitti misira wajjachuudha deema maashaallah tabaarakallaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turuu hin dagatina akkasumallee chaanaala kanaaf haarawaa warri taatan sabskiraayib barreeffama jettisan harkaan gadiitu kan isin hordoftoota kiyya warri ilaaltanii cal jettanii baatan immoo laayikii tokko waan isinitti kafaltanii jiru egaa shunkurtiif zeetiin sirriitti bilchaateen booda barbaree itti godha xiqqootti dabala misirri barbaree sirrii nyaata waan ta'eef jechuudha barbareen kiyya kun immoo sirriitti dafee hin dhageessu naman guboo waan ta'eef itti dabalee eegasiin booddee misira keenya irraa dhiqannaa jechuudha hordoftoota keenya namoonni shiroof barbaree barbaadan haala bareedaa ta'e manatti harka haadhaatiin kan isinii qophaa'udha haati isinii qopheessiti namoonni barbaadan andi qophiisiidha waan ta'eef jechuudha anillee walumaan jira karaa waasaappiitiin hello jedha shiroo barbaree akkasumas midhaan shoorballee namoonni barbaadan inshaallah rabbittiin waa ga'u ramadaanaaf illee jechuudha hello jettanii yeroodhaan barbaree shiroo jechuu dandeettanii eegasiin booda asitti shiroonni kee bilchaatee ture goommanni bilchaatee ture jidduudhaan distii laalaa bishaan xaxabarra godhaa bishaan ho'aa goommana kana immoo cirree walitti deebina jechuudha eega cireen booda walitti deebina turtii bareedaa na waliin dabarsa laayikii godha jidduudhaan immootu warri yaada barreessuu barbaadan yaada viidiyoo kanaan wal qabatee waan isin dhagahame barreessuu dandeettanii eegasii maktafaa irraa dhiqee geessee goommana kan cirree walitti deebina eegaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana deebi'ee jira goommana haala natti toluun sirriitti hin bulleessine irraa dhiqee asitti immoo ammaan tana misira irraa dhiqee qulqulleessee itti naqee waliin dhayaa diqqoo isii akkanatti taqlaala'een booda mootu bishaatti jechuudha ammaaf kunoo kanatti haa turu asitti kunoo qopheeffadhee jira asitti immoo maxxabashaa irra kaa'ee goommanaa fi dinnichaa waliin gochuudha jechuudha lammaffaa ittoo lammaffaa akkuma argitan kana maxxabashaa eega irra kaa'een booda zeetiitti godhe itti aansuun zeetiin kun danfikaa qullubbii cinaan diqqoo takka godhee ture qullubbii itti galcha kunoo haaluma salphaa ta'e maxxabashaan kun baay'ee takka bareedduudha akkanaa keessaa isa diqqaati garuu sadarkaa sadaffaati ka tokkoffaaf lammaffaa sun baay'ee takka jajjabaa waan barbaaddetti dalagachuu dandeettanii eegasii goommana kaa salphamatti eegasii qullubbii fi shunkurtiin eega bilchaateen booda goommana kanatti galchee diqqoo isii tureetiin dinnichaatti galcha goommanni durallee waan bilchaateef jechuudha haa ta'uti goommanni aga fedhee bilchaate hin tola malee hin badu goommana kun sirriitti hin bilchaanne sanatti hin tolu haa ta'uti kunuu asitti misira keenyatti osoo bishaatti qicin baay'ee ture jira waan ta'eef amma bishaatti qicee haga naabota akkatti qadaadee asitti immoo goommana ilaalee jira kanaaf ammaan tana haga dinnichaan bilchaatu yeroo lammaffaaf bilchaata waan ta'eef itti naqaa goommanni walumaanaa bilchaatu maashaallah dinnichaa dura irraa dhiqee qulqulleesseetiin lafa kaa'ee kanaaf ammaan tana itti godha ispiidirra kaa'ee akka isin hin ifanneef jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoon dheerataa viidiyoon kun waliqasaa tokko akkasumatti fudhatee jira haa ta'uti daqiiqaa 15 deebisee jira haga daqiiqaa 20 natti fakkaata እና turtii bareedaa qabaadha ammallee hin bayina asitti misir keenya ga'e amma ashaboo fi mi'eessituutti goonee irraa fuudhuu qofa jechuudha hordoftoota kiyya misira qaciqac jedhu san hin jaaladhu yoo inni sirriitti bilchaate jaaladha kanaaf ammaan tana kufii fedhetti godhe ashabootti godhe itti aansu mi'eessituutti godha mi'eessituullee fixuu ka'e namoonni akkaataa qimamii hoxii itti qophaa'u barbaadan viidiyoo kiyya gara jalaatiin oloo falaalaa achirraa itti fayyadamuun isin jaa haaluma salphaa ta'e mi'eessituu gosa barbaanne mana keenya keessatti qopheeffachuu kan dandeenyudha haala kanaan waliin gaya amma tana bilchaatee jira jechuudha hordoftoota misirri isinitti mul'ata jedheeti yaada eegasii irraa fuunee karaa hojii itti aanutti deemna jechuudha qursii bunallee walumaan kan dalagnu ta'a asitti mootu waliin dhoofne asitti illee maal goona sooqidda ashaboo fi mi'eessituu ittoo adii
haga takka irra buusee saniin booda gara hojiitti aanu deemee jechuudha. Akkuma argitan ashabootti godhaa jira ganaa ga'u takka gommana duraa bilchaate waan ta'eef dinnichalleen infaalotii makanaan ni bilchaata. Maandajaa guddaa akkanatti isa caaloo ta'e malee yeroo baay'ee waxii gisee hojjedhu bidirratti walla maandajaan gara nageetti maxashaa guddaa kan amma istoonii hundi isaan tan irratti hojjechuu hin jaaladhu. Maandajaa diqqoo tan irratti jechuudha. Maandajaa isa caaloo irratti ta'e malee akkasuma distii gurguddallee gisee maandajaa diqqoo irratti hojjettan waxiin keessan akka bareedatti isin mi'aawu. Distii san caaluu qaba jechuudha maandajaan isin irratti hojjettan akkasiidha. Hundumaafuu wanni itti goggodhamu itti goggodhe geessee jira ammaan tan qaaraa qofatu na hafe jechuudha. Qaaraatti godhuuf immoo dhiqoo waan hin gahiniif akkanatti waliin dhoofne itti qadaaddanna. Jummaa bareeda isiniif haa ta'u hunda keessanuu baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa jummaatiin geettani. Isiniin jechaa kun asitti qaaraa keenya kanatti dirqeessinee firee sadiin takka dirqishuudha. Dafee dhumarratti godha akka dhamni isaatti hin baane akka ijoolleen gumne jechuudha. Kanaafuu haala kanaan babbaqasee firee keessaa baasee itti godhe sanii booda kallattiimaan gara hojiitti aanutti deemna. Asitti ammas irraan buusnee eegammoo amma irraa buusa dhiqoo ture. Misira wallahi yoo sirriitti baqa akkanatti jaaladha. Kan misira sirri diimateetu maal fireen isaa dhiqoo gadi hin dhiin sun natti hin tolu. Haa ta'uutii hundumaafuu ibidda kana immoo hin dhiisu asirratti. Illee kasallee widdiidha. Kanaaf maal goonare girgira rabbaasne ixaanaatti kennee jirsallee keessa kennee mana keessa kennee mana keessaa aaruu jechuudha. Haga lafatti dhumu. Eegas booda kallattimaa goommana keenya kun amma akkanatti ilaallee cabsinee ilaallee inni ga'e qaaraatti goona jechuudha. Kanaaf cabsinee ilaallee kun maashaallah bilchaatee jira. Kanaafuu qaaraa kana ammatti godha. Kun sanii booda waan waxii ta'ee har'aa kanarraa tana raawwannee jirra jechuudha. Amma kallattimaa qursii buna dalaguu fi buna danfisuun nu hafee saanduroo buna danfisuun duratti hojii keenya geeffannee fararrashnee waan nu barbaachisu qopheeffannee jum'aa booda jechuudha buna ka danfisnu kunu bilchaatee jira dhiyeessee isinitti agarsiisa. Saniin booddee ammaan tanatti qadaanna jechuudha. Hordoftoota kiyya sallee irraa fuuna amma kallattimaan bakka tanatti qulqulleessinee hojiitti aanutti deemna jechuudha. Turtii bareedaa ammas na waliin akka dabarsan abdiin qaba. Jiddumaan wanni an godhuudhaa deemu sun dhiqqoo daqiiqaa muraasanii hafa waan ta'eef sinii bunaa lollaadha. Sinii buna ganama lolla'ee kaasee garuu haa ta'uutii bishaan ganamatti dhiqachumarra jira isa keessaa gajjissee kana qulqulleessee sinii bunaa tanniin lollaana jechuudha. Akkuma argitan kana bishaan yeroo ammaa kana gadi jissuun ni rakkisaadha. Gibbii keessa bishaan gadi jissuu hin dandeettu. Gibbiin ala gadi ba'aa waan ta'eef bishaan lafti teeraazii waan ta'eef bishaan hin qabatu. Rakkisaadha jechuudha. Hundumaafuu gara naannawa keenya baay'ee rakkisaadha. Wanni itti godhee saamunaa meeshaa itti godhee gamana dabarsa. Narraa fagaata waan ta'eef gamanatti asha'ee gamanatti lolla'uu na wayya. Egaa yeroo baay'ee ani isinii gisee fayyadamu saarbisirra fayyadama. Rakkobooti gisee sagantaa ammoo malee natti hin tolu. Isinii saarbisirratti dhiyeeffachuun baay'ee akkanatti tola. Saarbisii natti bareeddee hundaa ka'a. Tanatti bareeddee hundaa alhamdulillah namni tokko eega dalagatee waan itti tole waan keessa barbaade tokko godhachuu fi homaa sitti isin daangessu jechuudha. Kanaaf rakkobooti hedduu qaba garuu rakkobooti gisee sagantaa malee gisee mana keessaa fayyadamu. Kun akkuma argitan kanatti lolla'ee bakka kanatti saarbisii gara naan kaa'ee gasii sinii dhiqee gamana deebisa. Ammallee turtii gaarii na waliin qabaadha. Shaashambaa jedha. Kun akkuma argitan kana asha'utti jira. Ammaan tana ittoo keenya wajjannee geessinee manni sirraahee fararrashneeti jirra. Amma waxii wajjannee geessinee maalitti dabarree meeshaa bunaa lolla'utti dabarra jechuudha. Meeshaa bunaa kanneen eega lollaaneen booda qursii bunaa ni wajjannaa waan akka paankeekii wayii wajjannaa qursii bunaa. Hagasitti ammallee turtii bareedaa nama waliin dabarsan isiniin jedha. Isiniin tun maashaallah hedduu na barakatte wallahi. Firee 12 bitee daarzan takkaanuu na jala hin cabne maashaallah jedha ammoo akkasii hedduu jaaladha. Kanaaf maashaallah. Asirra firee 10tu jira natti fakkaate lama taftee eega sallee achi ol galchineen booda ammaan tana kunoo paankeekiif akka ta'utti lixinanii sirreeffadhe isa kana maxbashaa silaa guddaa sanarra godhu yaadee isa mootuu ittoo itti hojjedhe waan ta'eef ammaan tana asumarratti dafeetiin hin godha jechuudha. Zayitiitti godha maxbashaan tun maashaallah tabaarakallaa wallahi eekaastii paankeekii keessatti bakka paankeekii mitti hojjedha gisee baay'ee ijoolleen ni jaalatti isinis ni jaalattan baay'ee takka namatti tolaa kanaayyee godhattan. Haala kanaan goonee hundaa takka lama jecha irraa baasuudhaan kallattimaan qursiif qophii taasisna jechuudha. Egaa horroonni hanga ammaa ilaaltan chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas like share akkasumas koomentii yookaan yaada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa. Warroonni na daawwattan na hordoftan chaanaala kana share gootanii hiriyoota keessan irratti meeshaa garaagaraa narraa ordanii godhattan
wallahi jecha isiniif hin qabu ulfaadhaa galatooma rabbiin bakka jirtanitti umrii keessan keessa barakaa isinii haa kaa'u nunda yaa rabbi yaada muraada nuuf haa guutu isin jaa hordoftoota kiyya maaliif ree waan isin jajjabeessitaniif anillee jabduu fedhe yoo ta'e haamileen nama barbaachisa waan biraatii miti yuutuubii kana gizee hojjedhee gadhiisii yoo isin laaltan viidiyoo biraa dafee hojjechuuf si'aayinnaan dalaga jechuudha kanaafu laala namni laaluun isinitti hin tolle immoo itti banaatuma yoo hojiin bisii taatan dhiisaa isiniin jaa hordoftoota kiyya akkasumas chaanaala kaan sabskraayibii naaf hin goone sabskraayibii godhaa liinkii isaa jala isiniif kaayaa hundi keessanuu liinkii tokkoffaa koomentii tokkoffaa jala dhaqaatiniin liinkii san gadi qaba dhaqaa yuutuubii zamu onlaayini shooppii jedhu san laayikii godhaa subscribe godha please hundi keessanuu subscribe 900 foyirra jira dafaatiin meekumatti olsiisaa isiniin jaa hordoftoota kiyya warri dura subscribe naa gootan ulfaadhaa galatooma meeshaalee mana keessa achirratti waan argattaniif isinillee fayyada kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa liinkii ammallee irra deebiidhaan viidiyoo kana jala isinii kaa'a jechuudha bakka koomentii tokkoffaa san irratti liinkii yuutuubii sanis isinii kaa'a kunoo maasha Allah tabaarakallah hojii keenya geeffannee kunoo meeshaa bunallee ol galchinee bakka maandajaa irra kaawwalleetitti muka dhiyeessee jira akkasumas asittillee qursii bunaa qorsolleen jira maashaallah ka'amu hojjannillee paankeekii baay'ee mi'aawaa ta'eedha hordoftoota kiyya hundi keessanuu gisee qursii bunaa ijoolleedhaaf hogootan haaluma salphaa ta'een jechuudha eelee biddeena tillee gisee biddeena tolchan godhuu dandeettanii maxxabashatirree godhachuu dandeettanii baay'ee isinitti tola haala kanaan jechuudha waa agartanii keessallee hedduu mi'aawaa jechuudha kutee isinitti agarsiise malee salaasuudhaan namtanii waa hojjettanii akkanatti dhiyeeffannee geessine irraa amma maal goonaaree amma kallatti maan dhiqannee uffata keenya jijjiirannee walitti deebinaa hixaanillee as keessa jira hixaana babbareedaa namoonni barbaadan karaa zamu onlaayini shooppiitti dhuftanii hixaana buna asfeezaa garagaraa uffata shiitaaf shaarbillee koottan irraa bitadha darbannoo garagaraa kootii shurraabii hawwataa shaalii ni qaba jechuudha egaa na bira dhuftan taanaan wanni isin dhabdan hin jiru isin jaa obboleeyyan kiyya haala kanaan qopheeffannee dhiyeeffannee wanta dhugamullee wanta dhugamu qopheessineetii jira egaa yoo isinitti tole hundi keessanuu ammallee laayikii tuqa simboon maal taate sila viidiyoo kana keessa gizee meeqa laayikii tuqaa nan jettan jedhinaa ishee ummatatu didee bar ummata dhaga'u didee akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa dhaga'u didee osoo hin ta'in beekaatuun bira dabarsanii hundumaa fura bika hiriyaa godhuu isinitti tole laayikii tuquu indagatina jummaan haala kanaan fu'a fasha jannee dabarsineeti jira wannan isin jedhu asumaanu jechuudha jummaa ta'e yeroo kamuu wallahi laazim yeroo hedduu namoonni dabarsitanii argitan yeroo ho'ii jedhu isin dabbaruu danda'a isinii galaa miti garuu fataa jedha ofii keessanitti deebi'a wanna hundaa rabbitti dhiisaa bakka waan isin cinqu waan isin yaaddeessu rabbitti dhiisaatini eegasii du'aayii teessaan godhadhaa haamilee ofitti horaa hujillee yoo qabaatu baattan mana keessan keessa shaashan baa jedha wanti tokko daddalagaa uffatallee miicuudha bakka jechuun nam tokko yoo hujii malee cal jedheetumaan taa'e waa hedduu yaada jechuudha kanaaf of hin dagatinaa isinin jaa hordoftoota kiyyaa waan jabaatti mara rabbi nu haa laaffisu du'aayiin sirritti naa godha du'aayiin na barbaachisa maashaallah egas booda ega jummaatiin booda laaqana keenya dhiyeeffannee waan manni qabu egaa waan mana jiru sanin booda nyaannee dhunnee asitti immoo buna akaawatti ture maashaallah tabaarakallah shiitii babbareedaa akkanatti walirra maatii ta'e kan yoo barbaadan diizaayinii garaagaraatiin na biratti ni argattanii karaa waasaappiitiin heloo jedhaa lakkoofsa naan jettan gizee baay'ee lakkoofsa kun ammallee asirraa iskiriinshaatii godhatu dandeettan kun as keessanii barreessa egaa bunaa fi nagayaan dhabina kottaa buna dhugdanii sinjaa haala kanaan buna keenya danfifataati jirra egaa bunni ka beekamaadha biyya keenya keessa bunni waddii fedhe yoo ta'e buna malee hin ta'u dubbi ganama buna danfistattanii du'aayii godhattanii kaatanii eegas booda immoo ka har'a gizee lama jummaa boodallee dirqama bunni jechuudha ilmi namaa tokko ka akkuma dalagaan jirullee yeroo takka boorsuun illee barbaachisaadha kanaaf bakka jirtanitti dalagaa keessan yeroo jabaadhaa waan hin qabne rabbi keessan kadhachaa garaa qulqulluudhaan du'aayii godhadhaan isin jaa egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetii jira hordoftoota kiyya akka isinitti tolumaa shakkii hin qabu viidiyoo biraatiin inshaallah torbetti walitti deebina oolmaa guyyaa jummaatiin jechuudha rabbichi nu haa ga'u rabbiin nama torbaanii nu haa taasisu isin jecha kaarraa kanuma xumurameeti jira isin jaaladha isin kabaja nagahannaa bula marti keessanu qorsollee gacadhaa kunoo bunallee haadhunnu koottaan isin jaa ammallee irra deebiidha marti keessanu chaanaala kan sabskraayibii isaa dafaa ol butaa gara 20tti ol butaan isin jaa ulfaadha galatooma isin jaaladha isin kabaja torbee bareeda isin faataatu hangasitti immoo viidiyoo meeshaatiin viidiyoo babbareeda qabadhee majaliisa babbareeda qabadhee gara zamu onlaayini shooppiitiin isin dhufa achirra na hordofa bye bye